في daawwattoota keenya egaa akkuma beekamu dubbiin ajaa'ibaatu na qabate. Dubbii ajaa'ibaa, dubbii nama dhibdu, dubbii jabduudha. Tana mudattee hundi maaf taate osoon intala dhalaati wajjin haasa'uu ragaa amma manguddummaa waan jarri keenya kan dhiiraa kun dhufees waan jarri keenya kan dhiiraa kun dhufees isaanuma waliin ilaalleetime haala dubbiin tun itti nurraa gabaabbattu yookaan akka aadaa teenyatti dhumattutti ilaallaa hanga xumura fiidiyoo teenyattis nu waliin turaadhaa mee waan gaa keessa jirrus numa waliin ilaalaa isiniin jenna. Waanuma dubbii dila kana hundaa'uu fide rakkoo dila tana ta dhufte tana ta honga hin geenye qabne honga dabarte fide abbuma bultii guddaa arafeerraa barra akkasii hanga xumura fiidiyoo keenyatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Waan dubbiin tun qabdu gaa walumaan ilaalla. Ayyee jira keenya tasgabbumaa waa hunda barbaachisaa. Waa hundi nu dhufti. Du'a namaatu fixaati. Isinis miira keessaa bahaadha. Amma laal hanga dubbiin tun dhufte yeroon waa isinirraas waa dhaga'u odeeffadhee harkadhutti waan badee jira. Maaliifi ammas karaa badiitti deemuu osoo hin taane tasgabboonyee dubbii tana akka aadaa teenyatti laallee gama dubbiin dhumuu qabdutti fixuu qabna. Garuu isinirraa waan baruu fedhuutu jira. Arafee mee kottu ati naas as rakkoon qaba asuman ta'a. Asuman ta'a. Ayyee himi tuu bijjira. Ayyee arafee waan si gaafadhuun qabaanii maaliifi dubbiin honga dabarte guddoon hanga sadarkaa namaan harkaa walitti bu'uun ta deemuu jirtu tuni maalirraa kaateeti deemuu jirtu dubbiin beeka akka wacaatii fi akka gowaa kana keessa osoo hin taane waan isiin irraa kaate ati ni beekta gaa bultiiteeti wanni kuni maalirraa rakkoon tun uumamte sadarkaa namni meeqa harkaa walitti dhufuu kanaan hanga geessutti fide. Ani beekta ammaan tana ijoolleen galchuu kote jalqaba irratti wal mariidhaaniin ijoollee san galfadhe. Hoggaaniin mana deebi'u hin jirtu. Mana hin jirtu. Amma mana dhufee laalee hin jirtu. Amma gaa viidiyoo wayii takka arge. Mana baatee jirti. Naman jaaladhaa hojjetti. Anamma kanarratti gaa miyyoo tana hin hiine. Maalumaatu ala baasee jeetiin ollallee gaggaafadhe. Leenfaani sun asuma wajjin jirra. Mana kana keessa wajjin galla. Akkasikka teenyee waliin taa'aa turre. Gibbii takka keessa wajjin jiraachaa turre. Waa'ee haadha manaa kiyyaallee isii beeka. Isinii beeka. Yoo nan kutellee ati amaanaa silaa quba qabda jeetiin gaafadhe. Inni bakka dalagaatiin jiraa'u jedhe qubaa hin qabu. Isiin nama jaaladheetti. Akkasittiin deemee gaa mucaa nama jaaladhe jettii kana siin jetti moo ni dhageesse booti? Annin dhageekaa ogguun dhufu mana hin jirtuu barisiin. Ayyee. Nin dhagee hin jirtuu miree mana akkasittiin gaa deemee barbaachasii jammare. Mucaan gololchaa jaan tokkos isaa asii fuudhee hujaan. Hoggaa wal jaalatan. Akkanumatti nama kaanitti hiramti. Mucaa kanaas ammaan tana osoo wajjin taa'u jirruti osoo wajjin haasa'u jirru akka manguddummaa kaniin itti erge dhaqee na kaayinee garagalee jechuun jallaan kun jallaan kun kennaan kun dhaqee achumaan isumaan jaaladhaa hojja. Akkasitti qabnee beekan mana keessee kanaan jaaladha jaa. Jaaladha jee sababa maalumarraa ta'anii kun hin hiine. Dubbiin dubbii biraati. Safuu qabdii waan hedduu tokko keessa jira jechuudha. Amma akkasitti gaa nin jaaladhee jaa achi taa'e isii wajjin viidiyoo raaban. Amma hoggaa kanan gaa hamzeefaanis dhufanii duba walumaanuu barraa akkasitti jechuudha. Hanqa bakka tanatti geenye jechuudha. Osoo jennuuti duraanillee mucaa fillee janiin kan filleellee ati waatu si keessa jira si namni mooraa tana keessa hojii gallullee jeeniitiin ture. Inni immoo amma osuma jiruuta karaadha manaa garagaluu jammaree.
An dubbiin kun baay'ee na tulfaate haalaan na tulfaate maal inni beektaa? Isaan lamaan waan biraat jaaniyu. Tanammoo isirraa barra. Feerus irraa barra jechuutan. Hanqan kasi deemnee xamma mucaa kana qabnee cafeenee guyyaa sadii qoonqoon nyaanne amma kennaan kun. Qoonqoon nyaanne hordoftoonni keenyalleen qoonqoo itti kannaadha. Hammaa mallee fincaanuu mana fincaanillee haa dhaquu jaanii turan. Akkasitti waa hundaa'u gara laafeessa ta'e bakka tana ga'e jechuudhaan. Har'a immoo osuma deemnuutu namaa wal beeynuunillee walitti dhufuun kun garuu an baay'ee kan gammade silaa beekadhu isiirraa waan hedduu tokko baruu dandeenya. Maaliif yoo keessatti taate waan isii manaa baasee fi kana hunda isiin lafa kaa'uu qabdi. Tole bareedaadha. Ati immoo wanni isiirraa baafte yookaan wanni isii wajji haasoo ta'u yoo hajiraatu taate takka takka naa ibsuu ni dandeessi taanaan naa ibsite yoo naa ibsuu hin dandeenye immoo isiidhaarraa gaafan. Bareedaadha naa galutoomi baguma hamtuu hedduu nu dahe waan ajaa'ibaati. Ani kaniin siin jechuu jiru ammaan tana isii waan odeeffadhanii qaba ani waan isiirraa dhagayees. Amma ati abbaa manaati. Abbaa manaati. Beeki as keessatti yeroo dhugaan dhufte dilli deemtu tun hundi jechuun ni baddi. Dhugaa namaaf miidiyaadha. Yeroo dhugaan dhufte hundi nyaaftiin siin jee ati imma abbaa manaati. Maatii mana kee jechuun maatii ta'e guutuu siitu irraa abbaa jechuun rakkoo bakka tanaan dhufte ati ni beeyi. Akka mana keetitti akka gartee bultii teetitti sii fi haadha manaa kee idduu rakkoon osoo namni bakka tana abaluu fi abaluu tuttunyoo kun hin dhufin dura rakkoon waan kana fidde hoo maaliin siin jechuu jira. Sirriidha dubbiin teetillee gaafii ta'e gaafii bareedduudha. An amma waaniin ifirratti quban qabne tokko waaniin gartee ifumarrattuu hin dhagayin yookaan akkasitti yaadiin tokkootu dhagaamaa jira. Kun yookaan immoo olola yookaan immoo fakkeessuudhaaf ta'uudha danda'a. Amma haati manaafillee maal jetti? Ni hinaafaa akka taajuu shurrubbee ajjeesuu deemaa jetti. Ani immoo waan kana hin beeku. Abbaalleen amala ifii beekuu baatu yoo isiin jetteenillee an amala hinaaffaa tokkollee hin qabu. Silaan amala hinaaffaa qabaadhe duroo mucaa kana ajjeesa akkaan isa qabeen. Maaliif yoo keessatti taate inni kuni osoo haadha manaa ijaa beekuu siikee jiraayi jee gaggaafatee waraqaa faksiin qabdaa jee isiin ka dubartiidha. Waamee gaggaafatee beekadhu akkasii wanni godha. An garuu gara laafummaa kijaaniin silaan hinaaffaa qabaadheen siin jee isa mataan irraa mura. Garuu ani hinaaffaa takkallee hin qabu. Na keessallee hin jirtu wanti kun. Isiin immoo yoo fakkeessuudhaaf intalli talaan beekadhu ogguu rakkatte namni ogguu rakkatte waan hedduudha ta'a. Yoo fakkeessuudhaaf kataa'u taate yookaan immoo rakkoo tana furmaata itti godhuudhaaf yookaan immoo qaanfattee ooma jechuu wallaaltee kun ka isii irraa barru ta'a. Akka isiin jaa. Akka biraan rakkoon sii fi isii idduu jirtu rakkoon namaa isin idduu dhufe malee jechuudha. Olola namaa yoo ta'e malee yoo walitti tuquu namaatii fi gartee gaan ollaa taatullee beekuu rabbii allaa waalam. Malee an bilbilaan takka qofa sanuu guyya tokko maa akkanan taane jechuudhaan gaafan ijoollee galchuu deemu gartee malee sun beekadhu dhimma nu lameeniti dhimma basii xiqqaadha waan xiqqaadhee nagaan adda kaanee garuu nagaa wal qajeelchine biyyatti akkasiin siin jaan. Akkanatti ol fuudhee ilaalle kama sadarkaa kana geessiyee iyyaannee waan kun waa salphaa waan asirra ga'uu miti jaagooyyuu laanuutu jiran dhaabbadhu jennuu jiran bi'a. Waan guddaa maaltu kan waan guddaa ta'e nu gidduu haasidaa jira. Haasidummaa seenee malee dubbiin dubbii xiqqoodha waan bar waan fadhiitoo bar waan gartee namni irra dira kana guutuu irra fiduu mir kun bar waan biraati kun nama jirti aduu keessa jira kana shakkiin qabu. Baali beektaa ni barrammoo godhuu kattiimi. Amma garuu waan tokkoon si wallaalummaa kiyyaa waan tokkoon siin jaa. Dhugaadha reefu sillee jeenee jira. Nu of kolchaa dhiifama nuu godha. Maaliif ni beeytanii? Namni harki aare tokko waan hedduudha sirraa hin reefu waa inni itti darbadde isiilleen asii si afaan dudubbatti amma osoo si afaan dudubbachuun taane tasgabbiidhaan isiillee yaada tokko tokko irraa barte haa as deebitu yaada tokko tokko irraa nuu barte akkasitti haasaan deemanatti fakkaata garuu dura dhiiraa wajjaa haasa'ette nulleen akkasitti wajjin haasa'u. Bareeda rakkoon qabu isiiti silaa hin haftuu bar hundumaahuu bakka sanis ni geenya.
wanti baruu fedhe beektaa ka'umsa rakkoo guddoo hangana geessu tana fiddeen sirraa baruu fedhe akkasuma warra waliin jirtan kanaas waan hin gaafadhuutu jira haa ta'u isiis silaan hanqannu dhiyeessinee waan ta'e kophatti gaafadhe malees fuula durattis waan amma isinirraa harkadhe kan waliin gaafadhuutu jira kan akkasitti naa qabadhu amma naa tasgabbaa hundumaafuu viirusaan mul'attee jirti na bira jirti akkuma isin bira jirtutti ilaaluu qabdan jechuu barbaada. Haa ta'u amma erga wanni kun taateen tun taate nama hedduu as keessa tokko jirtan. Maaliif nama kaanis itti bu'uu shakkiinis haa ta'u dhugaanis eegaa. Eegee dhiigaa ta'e isiidha waan kana godhu. Amma beektaa eegee gartee. Ani wanni na nan bifne jaartii tiyya. Isaan immoo akkamitti jaartiin arafee nama jaalatti yookaan namni fuudhe jechuudhaan hojjetanii kaanis tumamee seenis beekadha. Bareedaadha. Kaniin jaaladha jiru. Hayyee namuu bar rakkoonuma qabaata. Rakkoon amma fakkeenyaaf eenyu taanaan rakkoonuma qabaata. Rakkoo garuu nama bira jiruutu fura. Anamma ijoollummaan isaa ta'u hundi waan si gaafadhuun qabaati. Akka nama gartee buleesse yookaan waa hubatu tokkotti jechuu kiyya. Erga rakkoon tun dhuftee agarte quba qabda. Wanni tun amma arafeenis ijoollummaa qabaachuu danda'a. Garuu maaliif hir'innis ni jiraachuu danda'a. Ijoolleen tun gamalachuutiin ijoollee ta'uu ni dandeessa. Maaliif dhalaa jechuun hanguma keessattuu isii dhalaadhaa yoo ilaalle hanguma harmirra ra'usanii agliin dhalaallee rarraatiin jedhaniire. Akkasii dubbii dhalaa hedduu jalan deemanii caallee hedduun teessisanii beekaa. Hanga dubbiin tun kaatee sadarkaa kana deemtu ati quba qabdu maaliifi dila kanaan eeyda kaa'ee rakkoo tana hanga namni kun kaanitti walitti bu'ee kaanis kanatti deemuu sadarkaa kanatti ati hoo hanga dhuftu akkamitti harkaa taate akkamitti. Sirri gaafiin ta'e gaafuma sirri na gaafattee ooma sirriiti ooma maqaatii illeedha. Beeki waan itti gartee asuutti eege haanuu hasilaa qabanii na fide nagahaanin gartee irraa asoo irraa baasee karaa tasgabbii oofa jechuun ifiifuu gartee karaa sanitti odoon deemu jiruuti sanuun harkaa dhugaadha gartee oduun qaaxiraa qabnu harkaa bee wasan maal yaadu beektaa dada yaaduudha. Sila akka silaa fidanii gartee ni tumna jee gartee qilleen faan nu gubbatti waan jedhanii gartee itti dhiise dhugaadhaarraa badiin qaba. Maaliifin boodhaa abbaddaa akkanaa miti jira waan taa'u takka illee jirtu as keessatti agartee suuta tasgabbiin namni kun. Sirra guddatte jechuudha gabaabumatti. Akkasumatti alaa odoon an eegineeti waan hin gartee xiqqootti niin fixaawu jee gartee namaa gartee tiyaamu yootiin sanirraa baatee ammaas eega mucaanis bee sadarkaa deemanii gartee namallee mucummaan beesan isin dhaqee isin gartee nama itti ergitee namni hamzeewuu karrabbee cafaqu as deebi'anii ammas hanummaan silaa wajjii jiru dheengadda qillee faanis asuma deebi'ee maal jaa maal godhe as deebi'ee jaartii wajji sirri jirtii isiin karaa hayi boo akkana jirtanii. Hamzee kanaa jaa. Qilleefaa jira. Qilleefaa jaa. Akkasitti saniin gartee eega dubdees geesse gartee isii fi gartee isii harkaa qabu kanallee tokko gartee qabnu malee jennee gartee itti bobbaaneeti. Akkasi kan harkanne kana qabnee beeka. Akkasi testeeppii kana as geenye as eenye jechuudha. Isarraan isii qabna jechuudhaan sanboota manguddootti yaaman manguddoo gartee deddeebisan karaa olii gad gartee noolii fi jinniidhaan hin cinqinu finneeti dubbii teessu gartee saniin fixannaadha. Sanitti as geesse malee beeki. An silaa isa bira ta'uu baattee beekadhu nama isiin bira jirtuu fi isiillee caccabsee ni fuudha garuu amma nama gaarii bira dhufte waan godhanii jiru. Rabbiin irraa oolcha rabbiif galata galchina. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Warri osoo bultii namaa beekanii haadha manaa tamaatii qabdu akka malee godhan kunis sirrii waa dalaguutti hin jirani gaarii miti. Tunis waan ajaa'ibaati har'uma dhageenye. Amma duuba rakkoon as keessatti dhuftee gartee miidhaan hamtuun ta dhuftee jirti sumaan gaafadhamee si keessa jira. Yaa'uugaa miidhaan gartee namni miidhamuun as keessa ni jirti. Agartee haan qabu. Dubbiinis tanumammaan tana dhufna kana isinis tasgabbaa ati na beektaa arafee isiniin beekaa ani nama waliin isin jaalatu malee nama gartee gargar isin baasuu fedhuu miti. Hundumaa hundi finna akka aadaa Oromootti finna atiis tasgabbaa amma boodaa kara birattiis akkan deemne isinis nu bira jirti. Dubbii isa kanaatis ka
mucaa osoo jaartii namatti beekuun hin jaaladha jettu. Kanas isaas ni ilaalla amma booda wanti isatti harkaa fi kanaan deemtaniif hin jirtu. Isaas bar numaaf miidiyaa dubbiin teetileen sirrumaa ooma sirri jirta si harkaa illee fudhatiin jiran of kolchi jecha gartee wallaahi dubbii eegas bira geesse gartee si harka geesse gaa intala gartee nu kan tuusi. Gurbaa rakkoo fidee fi hatumame sanillee anaatu walitti fidee dubbii tana hundaa'uu gartee akka aadaa Oromootti isinirraa fitee walitti fayyisa. Waan hafe immoo nuti gaa nama jiru namni jiru waan jiru dalagaa ta dhufte tana hundaa'uu nuutu fita isin naatas gabbaan isinin jechuu barbaada. Tola iyyee khalaas ni ta'a garuu ammoo jaartii namaa tahee heerumtuun dhageenye an gochi kun baay'ee na bilbilchee jira haalaan aaree jira miira keessalleetiin galee jira amma gaa'ee amma ergaati akkana jette waan ati jette yal ni goona amma isiillee waan amannuuf ka bakka isiin itti mul'attullee yaaniin bakka amannutti dhufte hara dhayitullee hin qabdu amma ergas bira dhayite saniif jechuudha gaardoftoota keenya huno ammaan tana arra Feyruzaan qabamtee jirtii huno gaamma isa bira jirtii nama kabajaa bira jirtii numaaf miidiyaa biratti argamtii kanaaf hanqa viidiyoo biraa qabannee isin dhufte nu faana turan isin hin jaa akkasin numaaf